ammaan booda abbaan barbaade nu keessa taa'ee nurratti hojjechaa kan dhaaba kana mootummaa kana cimsu otoo hin ta'in guyyaa guyyaa kan naaffessuu fi kan dadhabsiisu ta'a itti fufuu danda'u irra hin jiraatu. Golli akkasii jiraachuun irra hin jiraatu. Qabsoofnee tokko lamaan keessaa buqqisaa deemu akka aramaatti keessaa buqqisaa deemuutu nurra jiraata. Buqqifnee mootummaa cimaa dhaaba cimaa goonee akka inni deemu taasisuu danda'utu nurra jiraata. Namni kamiyyuu ka'ee gaafa barreessu, gaafa nu arrabsu, gaafa maqaan ta'e nuu kennu ija dimeeffannee nama sana ilaaluun barbaanne. Waan guddaadha kun guddina inni yaadne. Yaada ishee dogongora garuu namni yaada isaa ibsachuudhaaf carraa argachuu waan guddaadha. Kanaaf qabsoofnu waan ta'eef jechuudha. Garuu kan yaadamuu qabu namoonni akkasii kun gaafa jarri waa'ee kee akka barbaadan dubbatan inni kaanis dubbachuun akka qabu immoo amanuu qabu. Aangoo jechuun waan akka fooqii guddaa tokkotti bahaniiti. Kanaaf kan naa galu. Gamoo guddaa dheeraa al tokko utaalanii bahu garuu akkamitti utaalama masalaalii irra ejjetanii itti bahan tu jira gaafa aangootti baatu. Homaa aarii tokko malee rakkoo tokko malee gamoo dheeraa masalaaliin jalasii dhaabbateetu irra ejjettee kan itti baatu. Aangoo kana gamoo dheertuu kana masalaaliidhaan ejjettee qalbiidhaan baate kana yoon bu'uu qabda gaafa etuu masalaaliin sun si jalaan ka'e. Yoo sana ta'e akkuma qalbiidhaan ejjettee itti ol baate qalbiidhaan ejjettee iddoo kee duriitti buute jechuudha. Gaafa ati gamoo dheeraa sanarra itti teessuu masalaaliin sun si jalaa kaate maaltu dhufe jechuudha. Kana aangoon kana kabaja kee ulfina kee dhabdeet irraa darbatamta jechuudha. Gaafa darbatamtu immoo maalirratti akka kuftu beektu. Kana keessaa bahuu danda'utu nurra jiraata aangoo. Kanaaf egaa qabsaa jiraanne namni mana tokko ijaaru citaa waliin saamuu jedhan. እሺ ጀነች ተያይዞ በጋራ አብሮ ለመስራት በመጀመሪያ ለዚህ ታሪካዊ ቀን ስለበቃን እንኳን ደስ ያላችሁ ማለት ፈልጋለሁ። በርንበት አደረጃጀት ኢትዮጵያን ካለችበት ሁኔታ እንደማያሻግር በማመን ግልጽ ፍልስፍና፣ ፕሮግራም፣ ህገ ደንብ እንዲሁም ለሚቀጥሉት 10 ዓመታት ሀገራችንና ህዝቦቿ የሚመሩበትና ወደ ብልጽግና ጎዳና የሚሸጋገሩበትን ዝርዝር እቅድ ያዘጋጀን ሲሆን አማራጭ ሐሳብ አለኝ ብሎ ራሱን ከምኞትና ከስሜት አልቆ ሐሳብ ይዞ የመጣ ኃይል ካለ ለመማር ለማሻሻል ዝግጁ መሆናችንን በዚሁ አጋጣሚ ለመግለጽ እፈልጋለሁ። ኢትዮጵያን ከመበልጸግ ብልጽግናንም ድልድይ ሆኖ ከማሻገር የሚያቆም አንዳች ኃይል እንደሌለ በድጋሚ ላረጋግጥላችሁ እፈልጋለሁ። ኑቲ ኢዳሙ ከንጀዱ እዶ ብራቴ እንተኢን ዱር ኦሮሞ ወልቲ ዳሙ ቀባ Oromoo walitti hidhamuu jechuun dandarraa taasise aanaan godinni tokkummaa Oromoo cimsuutu nurra jiraata. Lammaffaa walitti hidhamuu jennu immoo akkamii fakkaata kamiin tokkummaaf garaagarummaan keenya adda bahuu danda'utu irra jiraata yaada jedhu kan tarkaanfachiisaa ture. Walitti baquu paartii kana irratti yaada addaatii kan ani qabu. Jalqabuma irraatii kaasee waan ani ittiin amanne ta'uu immoo koree hojii raawwachiistuudhaafis hundaafuu bal'inaan ibseen jira. Walitti baquun paartii kanaa sirrii miti. Yoo sirriis ta'e yeroo isaa miti waan jedheetti amanuuf jennoodhuma kootiin kana ala of godhetaniin kanani jiru. Maaliif hin ta'u kanani jedhe tokkoffaa nuti hooggantoonni Oromoo sabni Oromoo nu amanee gaaffii gurguddaa Oromoon nu amanee nutti kenneerutu jira. Isinii deebisna jenneenus waadaa gallee fi gaaffii kana uummanni keenya kan nutti kenne. OPDO kaleessaa maqaatti geeddarree ODP goone ODP kan kenne gaaffii ko kana 1 2 3 jedhee lakkaa'ee naa deebisaa kan jedhe paartii akka biyyaatti amma hundaa'ee kanaan etoon ta'e ODP dhaani. Kanaaf gaaffii saba kanaa etoon nu hin deebisiin kana godhuun sirrii miti. Waadaa nyaachuu ta'a. Kanaaf akka lakkaa'ee nutti kennetti nu deebisuutu nurra jiraata kan jedhu. Inni lammaffaa paartii kana walitti baqsuun yeroo isaa miti balaa baay'ee qaba. Yeroo ce'umsaa keessa jirra. Yeroon kun yeroo ergisaati malee yeroo keenya miti. Yeroo ergisaa nuti amma hoogganaa jirru kana keessatti immoo rakkinoonni baay'een gamaa gamanaatiin nu mudataadha kan jiran. Kanaaf yeroo ce'umsaa kana keessatti waan haaraa qabatanii gadi ba'uun yerootti experiment goonu miti. Yerootti waan haaraa qabannee baane otoo hin ta'in rakkinoota jiran sana keessumaayyuu wanti nu irratti xiyyeeffachuun nurra jiraata jedhee ani kaasee tokko biyyattiin nagaa tasgabbiin qabdu waan ta'eef yeroo keenya bal'aan
biyya tasgabbeessuu nagaa buusuu irratti hojjechuun nurra jiraata. Inni lammaffaan maakiroo ikoonoomii irratti keessumaa qaala'insi jireenyaa uummata rakkisu kun isa maaneej godhuu danda'u nurra jiraata. Inni sadaffaan filannoon fuuldura jiru kun nagaadhaan akka inni gaggeeffamu gochuun dirqama mootummaati waan ta'eef akka inni nagaa ta'u godhuudhaaf ammuma irraa kaanee hojjechuun nurra jiraata. Nus akka saba kanaattis akka paartiittis mo'annee akka baanu boru mootummaa ta'uudhaaf akka dandeenyu maal godhuun nurra jiraata kan jedhu tooftaa fi istiraatejii garaagaraa dizaayin goonee isarratti hojjechuun nurra jiraata. Hojiin keenya amma ta'uu qabu kana bira dabarree waan biraa godhuun balaa biraa nutti fidee dhufuu danda'a waan ta'eef dubbiin kun haa bulu haa turu rakkinoota baay'ee qabas waan ta'eef kan jedhu. Inni kan biraan wanti natti hin tolle keessaatii wanti haaraan kun gadi qabatamee bahee walitti ida'amuun kun akkaataan inni itti deemes natti hin tolle. Ariitiidhaan guyyaa gabaabaa keessatti wanti kun namni qalbeeffatee sirriitti mari'atee galee fi yaadi garaagaraa sassaabamee namoonni kanarratti beekumsa qaban mataan isaanii irratti hirmaatanii galteen garaagaraa sassaabamee namni konfiidensii guutuudhaan amantaa guutuudhaan fudhatee akka inni mirkanaa'u etuu ta'uu qabu ariitiidhaan tokko irratti dabalamee ta'uunsaa shakkii guddaa keessa na galchee jira. Jalqabumarraas piroojeektiin kun piroojeektiin ani narraatii maddee ani keessatti naagalee beekee itti amanee keessatti qooda fudhadhe miti waan ta'eef dubbiin kun waan biyyattiin hooggantu mitiiti maatiittiin hooggantuyyuu qalbiin ilaaluun deddeebisanii ilaaluu gaafata. Siyaasni immoo waan dubbatamuuf waan barreeffamu ol intenshiiniin isa duuba jiru maali kan jedhu sirriitti ilaaluu fi qorachuu gaafata. Piroojeektii kana eenyu kan maddisiiseyyuu eenyu faatu keessatti qooda fudhate maal yaadaniitu yeroo gabaabaa keessatti yeroo dheeraa keessatti kan jedhu qalbiidhaan dhaabbatanii ilaaluu mari'achuu bisheessuu barbaada. Sana qofa ta'uu ta'e inni kaleessaa sun fafa maalii qaba hanqina maalii qaba inni amma haaraa kun immoo sana akkamitti fooyyessa faayidaa maalii qaba bu'aa maalii fida miidhaa maalii qaba kan jedhu wal bira qabanii ilaaluu gaafata. Kana waliin wal bira qabnee ilaallu wanta akkasiin ta'e miti. Anis beekumsa guutuudhaan keessatti hirmaadhee qooda fudhee yaadii koo keessa jiraatee kooti jedhee koo jechuun faayidaan saba kana eegsisuu danda'amuu hin danda'u kan jedhu amantaa guutuu hanga irratti hin qabaannetti akkasumatti fudhachuun baay'ee na rakkisa waan ta'eef kanaan garaagarummaadhaan kanani dubbii kana hin fudhadhu jedhee bahe. Lammaffaa uummata keenyatti haa deebinu uummata keenya haa dhaggeeffannu waan uummanni keenya hin barbaanneef hin jaallanne hin hojjennu ammaan booda jennee kakkanne uummata kana fuulduratti uummanni kunis nu amane. Amma yeroo kana keessa dhaabanne waan haaraa qabanne yoo gadi baanu uummanni kun baruu danda'utu irra jiraata beekuu qaba. Hayyuun biyya kanaa beekaan hawaasni goda jiru baruu danda'utu irra jiraata wanti kun nu baasamu nun baasu nuu tahamu nun ta'u hanga jedhutti ilaaluu danda'utu irra jiraata malee namumti muraasti as keessa teenyeeti hodhinee fi itti ka'es ta'uu baate uffisuun durra hin jiraatu waan ta'eef uummata mitiiti. Anumaa kun hangalle sirriitti hoggansuma sakaaniifuu sirriitti hin galle ariitiidhaan kan inni ta'e kun immoo deemee bu'aa fiduu danda'a jedhee hin amanu'an. Kana keessattis dubbiin kun nuufaa bulu nuufaa turu jedhee falmuu qofa otoo hin ta'in dhuunfaadhaanis kadhadheera nuufaa turu dubbiin kun inni miidha jedhee dhagahamniin ani qabu hanga kana miti. Kana keessatti dhagahama ergan dhabe bubbulee jira waan keessatti ati dhagahamaa fi fudhatama hin qabne sagaleen kee iddoo hin qabne sababa gahaa qabattee itoo jirtu wanta akkasii kana tarkaanfachiisuun fudhatanii deemuun barbaachisaas miti waan ta'eef kanaaf ammas hamma naagalutti ittiin amanu hin taas jedhee yaaduu kanaan garaagarummaadhaan kanan ba'e. Garaagarummaa qabadhee dhaaba kana keessatti hanga bahina jedhanii murteessanitti garaagarummaa godhan nan falma. Kana qofa otoo hin ta'in namoonni quuqama qaban falman baay'eetu jira. Yoo nu ta'een sirreessina yoo ta'uu baate immoo uummata Oromoo waliin mari'annee waan waliin nu ta'u walumaan hojjenna. Subscribe.